Yaa'in Sinodoosii Qulqulluu Ortoodooksii Tawaahidoo waggaa kana onkololeessa keessa taasifamu guyyaa har'aa eegalameera. Yaa'icha haasaa baniinsaan kan saaqan Qulqulluu Abuuna Maatiyaas namoota gidduutti nageenyi yoo hin jiraanne manni amantii Ortoodooksii ni miidhamtii jedhan. Sababa nageenyi dhabamuutiin hordoftoonni amantii Ortoodooksii fi manni amantii waan miidhamaniif xiyyeeffannoon Sinodoosichaa nageenya amantootaa fi mana amantii Ortoodooksii eegsisuudha jedhan. Sinodoosichi ejjennoo qaamaa fi siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'uusaa eeguun nageenya fi araarri akka mirkanaa'u hojjechuun xiyyeeffannoosaa waggaa kanaatis jedhan. ሰላምና እርቅ የእግዚአብሔር ተቀዳሚ ተግባራት ናቸው። እነዚህ ተግባራት በየቀኑ nageenya fi araarri fedhii waaqayyooti. Hojiin nageenyaa fi araara waaqayyotti gammadu kun irra jireessan kan hojjetamu immoo mana amantii keessattidha. Itti waamamni mana mootummaa waaqayyoos Sinodoosa qulqulluu kanadha. Sinodoosni kun eegi bobbaasi jedhamee imaanaa fi itti gaafatamummaan isaaf kennameera. Sababni isaas namoota gidduutti nageenyi yoo hin jiraanne manni amantii keenya ni miidhamti. Manni amantaa ijoolleen ishee rakkoo nageenyatiin dararamaaf yeroo saaxilaman arguun gadda guddaadha. Kanaafuu yeroon kun yeroo isa kanaan duraa caalaa Sinodoosiin keenya nageenyaa fi araaraaf itti hojjetuu fi hordoftoota amantichaas dararama irraa itti tiksuudha. Sinodoosiin keenya ejjennoo qaama kamirraayyuu bilisa ta'uu isaa eegsisuudhaanii fi dhala namaa maraaf abbummaa isaa mirkaneessuudhaan hunda jaalala abbummaadhaan ofitti qabuudhaan hojii araaraa fi nageenya buusuu hojjechuu irratti kan xiyyeeffatu ta'a. የገለልተኝነትና የማዕከላዊነት አቋሙን ጠብቆ የሁሉም ወገን አባትነቱን ሳያዛንፍ ለልጆቹ እርቅና ሰላም መረጋገጥ ሁሉንም በአባታዊ ፍቅር እያቀፈ ማስታረቅ በዚህ ዓመት የመጀመሪያ ተግባሩን ማድረግ ይኖርበታል። Filannoon qaama martinuu walitti dhiyaachuudhaan mari'achuu akka ta'u wantoonni humnaa ol ta'an kan mudatan yoo ta'e illee qaamolee biroo hirmaachisuudhaan hojiin araaraa fi ifama walii gochuu waliin wal qabatee hojjetamu akka milkaa'u taasisuun barbaachisaa ta'as jedhan. Manni amantii Ortoodooksii gama bulchiinsa isheetiin rakkoolee furmaata barbaadan furuudhaaf yeroon kanarra fooyyee hin jiru kan jedhan Qulqulluu Abuuna Maatiyaas kunis qorannoo irratti hundaa'ee furmaanni itti kennamaa jedhan. በቤተ ክርስቲያናችን የሚታዩ ልዩ ልዩ የአሰራር ጉድለቶች ማለትም mana amantii keenya keessatti hanqinaalee garaagaraa mul'atan jechuunis rakkoolee bulchiinsa gaarii hanqinaa fi rakkoo qabiinsa faayinaansii mul'achaa jiru hordoftoota amantichaa nu jalaa muufachiisaa akka jiranii dagachuu hin qabnu. Kanaafuu rakkoolee kanneenii fi kanneen biroo yeroo xumuraaf sirreessuudhaaf namoota beekumsa dandeettii fi muuxannoo isaa qaban yeroodhaafis ta'u ramaduudhaan akka hiikaman ni taasisna. Rakkoolee mul'achaa jiran qorannoo gahaadhaan deebii akka argatan taasisuuf karoora beekumsa irratti hundaa'e qopheessanii akka dhiyeessan gochuu qabna. በጥናት የተመሰረተ መሪ እቅድ ዘመናዊ አሰራርን አዘጋጅተው እንዲያቀርቡልን ማድረግ አለብን. Kana booda ciminaan hojii araaraa fi ifamaa qindoomina qabu hojjechuudhaan hordoftoota amantichaa fi dhala namaa mara yaaddoo nageenyarraa baraaruu qabnaas jechuun miseensota Sinodoosichaaf waamicha dhiyeessaniiru. አዲሱ ዓመት ጠንካራ የእርቅና የሰላም ሥራ ሰርተን Barri kun bara hojii araaraa fi nageenyaa cimaa ta'e hojjechuudhaan ijoollee keenya yaaddoo nageenyaa fi badiinsaa irraa kan baraarru akka ta'uuf hojii fi kadhannaa cimaan carraaquu akka qabnu maqaa Waaqayyoon waamicha dabarsina. Yaa'ii Sinodoosa qulqulluu bara kanaa ji'a onkololeessaa keessa taasifamu kanas ifatti eebbisnee jalqabsiisuu keenya ibsuun barbaada. ጉባኤ በዛሬው ዕለት ባርከን በጸሎት የከፈትን መሆናችንን እናበስራለን።